Akkam jirtu hordoftoota shaasha YouTube deebinee jirra. Akkaataa diiviilootorii itti guutanii isinii qabadhee deebi'ee jira kutaa lammaffaa isaa. Tartiibaan akkana hordoftan kabajaadhaan isin gaafadha. Suduudumaani gara diiviilootoriitti dabarra jechaadha. 2016 diiviilootorii isa guutamu sanii karaa adda addaatiin namoonni waan jabaa yookaan ulfaataa godhanii akka mallaqaan isinii guunnaa imeelii keessan lakkoofsa keessan jedhanii sadarkaa bilbila keessan keessa seenanii isin jalaa rakkoo adda addaa irraan ga'u icciitii adda addaa achi keessa qabda isin baasu kanatu jira. Kana of eeggadhaa. Bilbila harka qabdan irraa ta'ettanii bilbila keessaniin waa hunda guuttachuu dandeettan jechaadha. Diiviilootorii guutuun baay'ee ulfaataa miti jechaadha. Suduudumaani Google seennee diiviilootorii inni barreessinaa. Diiviilootorii isa kana barraa'ee jira durumaanuu. 2016 jechaadha. Asuma suduudumaani Electronic Diversity Visa Program State Department kan jedhu kanarratti cuqaasan jechaadha. Naganuu dhufu obsaan eenna. Egaa dhumne Electronic Diversity Visa Program Welcome sin jedha. Gadi siixxee iddoo kana dhufta jecha iddoo bigaan jedhu kana guddisee isinitti agarsiisa. Bigaan jedhu kana irratti cuqaasna jechaadha. Yoo asirratti cuqaasnu maaltu nu dhufa? Qubee kanatu nu dhufa jechaadha. Laal qubee kana sanduuqa kana keessatti akka inni barreesse kana tartiibaan guutta jechaadha. Tartiibaan maal jedha? Qubee kaapitaalidha. S C 4 D egaa guuttee as dhuftee submit jetta. Submit bakka jedhu kana jettee submit jechaadha. Isarra egaa cuqaastee eessa si fida? Tartiiba tokkorraa kudha ulaagaa tokkorraa kudha afurii tarraa'ee jira. Ulaagaa kana tartiibaan guute taanaan diiviilootorii guutteetta carraa yoo si geesse Ameerikaa deemuu ni dandeessa. As dhufna amma neem ka jedhu paartii tokkoffaa keessaa neem ka jedhu dhufna jecha maqaa kee asitti guutta. Asitti maal jedha? Fakkeenyaaf laast faamilii neem jedha. First neem jedha. Asii qaamuu asitti middle neem jedha. Maal goota? Asitti amma fakkeenyaaf Jamaal jenna. Kaapitaaliidhaan barreessina. Jamaal maqaan abbaa isaa middle name irra gala. Jamaal Huseen. Akkana barreessinee miti. Amma duuba kanarratti last name kan eentu gala maqaa akaakayyuutti gala jecha Jamaal Huseen Ganamu. Maqaan kiyya Jamaali abbaa kiyya Huseen middle name irra gala. Last name maqaa akaakayyuutti walachaa. Paartii tokkoffaa irra jalqabaa jecha ulaagaa guutuuf deemaarra seeraan hordofaa. Namoonni diivii guutuudhaaf baay'ee rakkataa jirtan. Gad dhufnee gender jedha. Gender jechuun saala. Dhiira yoo taate meel jetta. Dubartii yoo taate immoo female jetta. Dhiira waan ta'eef asirratti cuqaasachaadha. Meel. Okay. Asirratti cuqaasa. Ol harkisa. Barzidee. Amma asii iddoo rakkoon jiru. Barzidee kanarratti akka lakkoofsa Itoophiyaatti guutuu hin qabnu. Akka lakkoofsa Faranjiititti yookaan Giriigooraa kalaandariitti guutuu qabna. Kana guutuudhaaf eessa dhannaa? Akkamitti bara dhalootaa keenya Itoophiyaa irraa gara Faranjiitti jijjiiruu dandeenya isa jedhuuf salphaadha. Eessa dhannaa? Google dhaan jechaadha.
Google dhisenna Google keenna seenne arganna maal jenna Google keenya keessa seenne Google keenya keessa seenne maal goona Google keenya seenne asirra maal jennee barreessina EC to GC jenna GC okay search goona inni gaariin isa kana jechaadha isa Ethiopian calendar convert ka jedhu jechaadha Ethiopian calendar convert ka jalqaba osoo hin taane ka lammaffaa jiru meta apps ka jedhu jecha meta apps isarra cuqaasna maal goona asittamma Itoophiyaa asitti amma fakkeenyaaf xarrii gaafa 5 haa jedhu xarrii gaafa 5 guyyaa 16 haa jennu bara 19 88 dhaladhaa jennu 88 akkana eega goote maal goota kun asitti isiniin guddisee agarsiisa convertedha convert asumatti jechaadha xarrii 5 guyyaa 16 bara 1988 dhaladhe gara lakkoofsa faranjiitti yookaan girigooraan kalaandaritti akkamitti jijjiirra convert ka jedhu kan gadhoomne jecha convert yookaan jecha isa yoo gadhoomne ufiin jijjiira jechaadha maal ta'ee bari dhaloota kiyya Oktoobarii maal ta'e Januaarii 25 kuma 1996 jecha akka lakkoofsa faranjiitti gubbaarra isin agarsiisan fakkaata Tuesday jedha hadha guyyaa dhaabaan jecha Thursday Januaarii 25 1996 jedha jecha okay akkanatti lakkoofsa jijjiirachuu dandeenya jecha as keessaa deemnee bakka duratti deemna jechaadha amma eessa jirra guyyaa dhaloota keenyaa guutaarra jira jecha eega sirreeffannee guyyaan dhalootaa maal ta'e okay ji'a meeqaffacha Januaarii keessa gaafa guyyaa 25 19 akka lakkoofsa faranjiitti jecha 96 jecha kan irratti akka Itoophiyaatti osoo hin taane ji'a 5ffaa okay akkana guunne jecha amma akka lakkoofsa faranjiitti guyyaa dhaloota keenyaa guunne arfafaara maal jedhaa arfafaaratti city where you born dha iddoo dhalootaati iddoon dhalootaa eessa iddoon dhaloota keetii jechaadha Finfinnee yoo ta'e Addis Ababaa jetta Addis Ababaa jetta yoo hin beekne asit dhuftee raayitii gootee barzisiitii annaawni
magaalatti dhaladheen beeku jette jecha yookaan beektu Addis Ababaa jettee guutta. Isteeppii arfaffaa fixnee shanaffaa keessa jirra. Shanaffaa irratti select country. Country where you born, biyya kamitti dhalatte? Itoophiyaa itti guutta jecha Itoophiyaa as jirti. Itoophiyaa jetta. Okay, Itoophiyaa itti guunne. Tarkaanfii jahaffaa. Country of eligibility for the DV program. Yoo Itoophiyaa taate Itoophiyaa yes jetta. Yoo hin taane ammoo no jettacha. Yesiidhaan guuttaa Itoophiyaadha. Asii yes jettee guutta. Umati torbaffaa external photo. Footoo asitti of eeggannaa footoo kanaati. Footoo kana footoo mana suuraa deemtanii yookaan bilbila keessanii suuraa gaarii of kaaftanii akka sirriitti mul'atutti asirra galchitan jecha. Footoo asitti dhufnee gadi buunee choose new photo ka jedhu tun dhacha gadi. Footoo galleries vida. Gallery osii fide footoo waan kanaaf qophaa yoo qabaatte fuutee asirra keettacha. Footoo waan kanaaf qophaa yoo qabaatte. Footoo waan kanaaf qophaa yoo qabaatte fiddee asirra galchita jechuudha. Erga footoo keenya kanatti galchine asitti mail address jedha 8ffaa jechaadha. In care of optional jedha yookaan waan kana bakka sii bu'u ta'uu danda'a. Inni barbaachisaan emailii kee isa sirriitti galchita. Jarri kun yookaan si bilbiluu danda'u, emailii kanaan si qunnamuu danda'u, waa si gaafachuu danda'u waan ta'eef emailii isa sirrii itti galchita jecha. Akkaataatti argata emailii kana waan ta'eef. Kanaafuu kalmaffaa kanarratti emailii isa sirriitti galchita jecha. Emailii isa sirrii. Okay. Emailii isa sirriitti galchiteetta. Ka sadaffaa sitii taa'uun waan jedhu kana yoo dhiistes rakkoon qabu. Sitii taa'uuniin boolee yoo jettes. Okay. District isa jedhu kanacha. Isa jaffaa irratti eerra ka jedhu kana district country ka jedhu kana iddoo jireenya keetii kutaacha. Booleetta fakkeenyaaf ka olaanoo irratti Addis Ababaa jettee booleetta. Maaliif akka wal qabatuuf Addis Ababaa booleetta. Isa eerra jiru kanatti ammoo boolee qofattee itti guutta jechuudha. Okay. Katti aanu postal koodii kana. Postal koodiin Finfinnee 1000 beekamaadha. Postal koodii kana argachuudhaaf eessa dhatta? Postal koodii garaagaraa argachuuf postal koodii fakkeenya aanotaa godinaa yoo hin jiraanne no post code ka jedhu kana dhuftee asirratti raayitii goota yoo hin beekne yoo qabeettu ammoo itti galchita. Ka Addis Ababaa ammoo 1000 mee postal code kana asitti agarsiisa akka argatan. Postal code as dhumnee sarchi goona. Postal code jenna. Postal code
Itoophiyaa. Postal code Itoophiyaatti sarchi goota. Isa kana arga dhoofta. Sii fida jechaadha. Postal code maal keessa Itoophiyaa. Postal code Itoophiyaa maani download godheedha. Mee Itoophiyaa postal code akkana sii fida jechaadha. Wal harkistee dhufta kun gabatee kana keessa jira. Itoophiyaa keessatti magaalaan adda addaa fakkeenya Addis Ababa zoonii tokkoffaa zoonii tokko Addis Ababa staadiyeemii Dirree Dawaa Malkaa Jabti Alamayaa Dirree Dawaa Affaar keessa zoonii garaagaraa martuu koodii qabacha koodiin kun asitti 720 1720 fakkeenya wal harkistee ilaalta iddoo dhaloota kan keetii magaalaa keessa jiraattu hundinuu poostal koodii qaba jecha Gambeella Harar jira Arsii keessa fakkeenyaa fi Arsii Abboomsaan 2040 Addellee Agarsiisaa Asaasa Bakaksa Boqqojjii Bilbilo Cirrii Dheeraa Hurutaa Kofale Roobe Seeru jedha hundi isaanii poostal koodii qaba. Poostal koodii bifa kanaan as keessaa fuutee itti guuttaa jechuudha. Kan magaalaa keessa jiraattu Adaabbaa ta'e Adaabbaa itti Adaabbaa fakkeenya poostal koodii isaa 4520 bifa kanaan deemna. Okay, Finfinnee 1000 inni guunnee jirra. 1000 jennee erga guunnee maaltu jira amma jiratti select country jedha. Select country eessa jiraatta amma yoo Itoophiyaa jiraatte Itoophiyaa jira jedhe yoo Suudi Arabiyaa jiraatte Suudi Arabiyaa jettee itti guuttee fakkeenyaa fi Suudi Arabiyaa an fakkeenyaaf Kuweet irraa jennu Kuweet fakkeenya sinima Kuweet itti guuta Kuweet kunooti Kuweet lakkoofsi bilbila kiyyaa asitti guuta lakkoofsa bilbila gaafata lakkoofsa sirrii itti guuta jecha qammatti fayyadamaatu lakkoofsa ammaan tana 00 9 ishee 51 65 93 18 okay isa itti guuttee jechuudha isa itti guuttee ammallee tokkoffaa irratti imeelii si gaafata imeelii asitti guuttacha irratti imeelii isa dhugaa ka duratti guuttesan jechaadha gad harkistee sirreeffatta 34 TR Gmail isuma si guutte kana mallee galma faratti gasiittee guutta kabaara jirullee email maduraan guutte kana itti guutta okay xumurte amma 12ffaa keessa jirra 12ffaan sadarkaa kan kee sadarkaa barnoota kan keetii si gaafata jecha sadarkaa tokkoffaa hartamoo lammaffaa jirtamoo sadarkaa yuunivarsiitii digirii meeqa qabda hojii kan kee waa hunda si gaafata akkaataa sadarkaa keetiitiin guutta primary school only high school degree vacation school akkaataa degree hojii kan keetiitiin jecha fakkeenyaaf primary school only ka jedhu irratti tokkoffaa irratti guutee bira dabarfadha 12ffaallee guutee jecha amma 13ffaa keessa gadi dhumne 13ffaan fuudhaa heeruma osoo hin jedhu yoo heerumtee jiraatte akka heerumteetti yoo hin heerumne ammoo akka hin heerumneetti fakkeenyaaf yoo qabaratti amiree jedhama hin fuune yookaan hin heerumne jechuudha yoo fuutee jiraatte marriage and my spouse is not US citizen or USA law for permanently resident fuudheen jira Ameerikaa jiraadha garuu waraqaa jireenya hin qabu yoo qabaatte ammoo akka hin qaba jedhutti kan itti aanu maal jedha divorce jedha divorce jechuun hiikeera waliin neera jechuudha kan itti aanu widowed jechuun du'eera jecha yookaan abbaan manaa yookaan ishiin duuteette jecha akkasi guutta kan itti aanu legally separated jechuun seeraan waraqaa seeraatiin waliifnee adda baaneerra kan jedhu ulaagaa san guuttacha yoo fuutee jiraatte
fuudheera jettee hin fuune yoo fuutee jiraatte hin fuunetti akkana guutta jecha. Okay, akkana guutta. Yoo fuudheera jettee ulaagaa si gaafata. Ijoollee kan kee ijoollee meeqa qabda? Ijoollee kan kee maqaa isaanii, suuraa isaanii kan si gaafata. Yoo hin fuunettee bira dabarfatta. Achi booda gadi dhuftee kurfaffaa irratti maal goota? Continue jecha. Continue. Yoo ammoo ijoollee qabaatte kurfaffaan kun si deemsisan malee. Ijoollee kan kee meeqa? Suuraa isaanii, maqaa isaanii, haadha manaa kan kee maqaa ishii, suuraa isii tartiibaan guuttachaa. Okay, yoo hin fuune ammoo ammee didootte kophaa keetii xumuratteetta as dhuftee continue jettachaa. Continue yoo jettu massi godha. Yoo dogongora jiraate udduba si deebisee bakka dogongorteetta sirreessisiin jedha. Jecha amma si ilaalaaraa hojii kan kee irra deebitee ilaalatta. Amma eessan dogongora qabaa? Qalama diimaa bakka dogongora jirutti mul'isa jenninu. Eessa jiramee qalama diimaan gajjalaa kana keessa as bakka footooti ilaali. Bakka tanatti footoo diiviilootoriidhaaf ta'u hin galchine jecha footoo sirrii. Kanaafuu as dhuftee liink footoo ka jedhu kana seentaa. As seentaa. Neetwoorkii natti fakkaata. Amma asitti footoo sarachaafuma footoon gubbaa kana jiru namoota kanneen argaatan natti fakkaata. Namoota kanneen footoon isaanii footoo bifa kanaan sirri addaatee mul'atu. Ka duubni isaa waan akka hin jiraan duubni isaa baagiraawundi isaa adii jecha duubni isaa footoo kanneen argaa jirtanii akkanatti suuraa gaarii bifa kanaan suuraa akkana qulqullinnaan duuba kan kee waan akka hin jirre ka fuulli kee gurri kee sirri mul'atu. Akkana erguu qabda jecha. Fakkeenyaaf kun amma laali isa sirri jecha. Amma kun amma fakkeenyaaf laali raayitiitti kennamee jira. Amma kun raayitiitti kennamee hin jiru. Fakkeenyaaf kun raayitiitti maalii fi duubni isaa addaatuun gurraachata. Kunillee xiqqoo fuulli isaa baay'ee hin beeksisu. Amma daa'imti tunii fi namtichi kun sirri mul'ata. Namichi kunillee maali? Gaadiddootti duuba isaa irraa gurraachata sirri hin jiru jecha. Akkana footoo sirriitti duubni isaa addaatu sirriitti mul'atu yoo itti galchitan nagaan diivii keessan guuttanii jirtan jechaadha. Bifa kanaan footoo sirreeffattanii yoo jettanii diivii keessan nagaan guuttaniittanii baay'ee nama dhibu baay'ee salphaadha. Waan dhageeffattaniif galatooma. Achi booda ulaagaa isin guuttame carraa yoo isin dhufe karaa imeelii karaa bilbilaatiin isin qunnamuu danda'anii hordoftanii Ameerikaa deemuu dandeettan jecha. Kanaaf bifa kanaan guuttama. Baay'ee waan nama cinquu miti. Yoo ati nu ulaagaa dogongorte fakkeenya amasitti qayyii mul'isee miti fakkeenya bakka kanatti laal maalitti rakkoo ta'e bakka footoon sirrii miti sirraa hin qeeballu siin jedhan jecha. Sirraa hin qeeballu footoon kee sirrii miti. Si galee bifa kanaan footoo sirreeffatta. Asitti illee amma Itoophiyaa kaantirii ka jedhu dogongoree bira dhufeera. Qayyii nama mul'isee sagalaffaa yennu jiira ka jedhu kana jechaadha. Asitti jala kanatti mul'ata yaada. Laali jala kana Itoophiyaa ka jedhu ittiin guunne amma reef itti guute. Amma yoo gad harkisee dha'ee nan fudhatu. Maaliifi footoo isa sirrii ittiin galchine waan ta'eef footoo isaaf ta'u ittiin galchine waan isin footoo sirrii yoo galchitan bakka waa hundi seeraan guutameera. Dogongorri bakka lamaan tana qofa jira. Bakka footoo tanaa fi bakka kaantirii jedhu tanarra dabaree duratti Itoophiyaan itti sirriitti guuteera. Ammoo footoo waan kana ta'u qopheessee waan hin jirreef qayyii nama mul'ise malee dhuma kanarra dhuftanii kontinuu jennaan bakka fixattaniittanii isiniin jedhee haala gaariin bifa kanaan diivii keessan guutachuu ni dandeettanii.